إشراق تيفي نور علمائي ibsituu faana namni ci daa'ima kan kee kunuunsuudhaaf halkanii guyyaa hirriiba dhabee cichi yaaddaa'u san bakka ati silaa yaaddooftuuf sirraa yaaddaa'u jira galataa fi kabaja qaba malee arraba afaan qabu ture jechuudha. Garuu wanni nuti dadhabne mana barnootaa gadii sanitti rakkoon ijoon isa kana ture jechuudha. Tan dhuftee akka feete isin amaaraatu isinirra wayya qajoofaa jira. Ijoolleen bakkattoota nagisee dhuftu alhamdulillah bismillah barte yoo xiqqaate jechuudha. Yoo xiqqaate bismillah itti nyaata nyaachuu barte. Ani takkittuma suniif hin fididdaa hojii kaniin ani bismillah yaadanne mucaan kiyya na yaadachiisa. Namni dubbaa himu kan akkanaatis ni jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Garuu immoo waan silaa madaalli hin geenye manni barnootaa kun silaa amma tokko booda madaalamuu qofa. Bu'aan isaa yoo mul'ata amma tokko booda. Garuu immoo nuti baatii lamaa sadiittu maamusa barataa osooniif walitti hidhe ijoolleen alattis kan waliin arrabsin deemaa salaataa jettuun salaatu hawaan lafa buute fiddu baatii sadiittuu bu'aa isaa harkuun jirra jechuudha. Garuu obsa dhabanii waa takka barsiisutti hin jiran achuma waliin qabu jiranii jira. Eenyummoo kan silaa rakkoo sun furu hawaasa kanaa jechuudha. Eega yaanni kaa'amee buurri kaa'ame lafa hawaasni tutubsee rakkoo jirtu sun maal qabamee manni barnootaa kun isaan duuban mari'atanii rakkoo karaa diinagdeen taatus hawaasni keenya bal'aadha jechuudha. Yoo qabeenya wallahi wal dhaba qabana malee waa dhaban qaba. Qarshii takka yoo waliin buusan hawaasni keenya kun bu'aa isaan beeku malee ganaa ni bara inshallah garuu bu'aa guddoodha buusaa jechuudha. Gisee waliin qaban hundaaf waan qarshiif waliin qabu jiran faatti fakkaata jechuudha. Namni qarshiif illee isa waliin qabu jiru silaa qarshuma 150 sunoo siraataan fidanii. Ifimmaa zaa barbaachisutti waa godhame manni barnootaa kun ifiif dandeetti ni fufaa jechuudha. Yeroo hunda waan kadhatu. Kanaaf qalbumaa fi yaadaan hangam takka deeggaru jira. Bakka biraatii isinirra wayya jee ijoollee achi keessaa fuudhee kallat godhee deemuu fa'aadhaa jira. Obsa dhabee gaalaala jechuudha. Sababa yoo himteef ijoollee xixiqqoo isaa fi kun olaan lameen sunii wal lolu. Nama lameen sunii wal loluuf jecha mana barnootaa keessaa fuudhee deemuun beekamu. Diini jira moo namni sun diiniif jirame? Wallahi diini jira jechuudha. Barra isin namni mana barnootaa kana kunuunsuun yoo hanqina qabaatallee booda soota hanqina isaa keessoodhaan itti himamiini akka sirreeffatu godhuudha malee arrabsuun ala hamachuun alla maal ijoollee waliin qabanii barsiisu jiran achuma harka tumsiisanii jechuun diina hamachuun jira jechuudha. Diini jira wallahi doggoraa fudhateetti jira. Ifin beeku garuu inni gisee mirqaane waan fadhe haasawa jechuudha. Ani maalittiin jiraata akkaan jennee barinne ifuu kan ifin gaafatini tanuma biraa haasawa jechuudha. Wanni akkasiitis diin kofisuu taati hamilee wal buusuu taati wal doomsuu taati yoo isin jabeessitan manni barnootaa jabaate qabadha. Nuti immoo mana barnootaa kun kanuma ifiifuu baajetaa isin qabne kan miskiinaati hiyyeeyyii fa'aa takka irraa fuudhutti hin jirru barqarshii ni beektan akkasitti hiyyeeyyii fi harka qalleessaa irraan foonuu jechuudha. Osoo akka kun jiru silaa kan qabu qarshii 150 qusata waan amataa yoo bakka takka naqee hunuman taatu hiyyeessa giseen ifirraan fuune nama harka qalleessa giseen ifirraan fuune yoonif waan san godhe gaariidha. Madarasaan kun garuu haara eegatanumaa warkanne jaanii namoo silaa qaawwa xiqqashaa harkullee ifiif cufu qaba jechuudha. Garuu qaawwa liqqabuudhaan haasaa'uudhaan jimaa bareedaa fudhatee haasaa'uudhaan gaa amala nutti taate garuu wanni sun amma nurraa hafte nurraa hafaatis ni deemti inshallah. Gardee keessatti akka takka taafte immoo isin warri harma jiru kun hin dhabamsiiftanii hin dhabamsiiftanii manattis ijoolleen teessan galgala amma nuti silaa isin sodaachuu jirra qarshii 150 kanaa uummanni maallaqa hin qabne waamata kana maaltu tuffii jechuu jira. Garuu immoo ijoollee tana qulqullina barnootaa eeguudhaaf silaa kitaabni isaan hin barbaachisu. Kitaaba barsiisaa maatiin itti farramuutu jira jechuudha kan qopheessinee jiru silaa aliifuma kana mucaan halkan taraqaa 90 barreessa. Halkan tokkotti aliifuma kana barreessaa jechuudha. Kitaaba san silaa isin garsiifna shaakalliif qopheessineef mee akkamittuutti gabbaafna namni qarshii 150 nuun finne qulqullina barnootaa hin eegenne kitaabni dirqama. Kitaabni sun ammoo bakka abbaan irra farramuu jira galgala mucaan hojii manaa dalagu. Bakka barsiisaan irra farramuu jira jechuudha. Achirra waliin haasa'an barsiisaa fi barataan eega guyyoo dhufuun dhaqqabnellee daftara sun irra waliin haasa'aa jechuudha. Maatiin fi barsiisaan jechuudha. Mucaan keessa sadarkaa kanarra jira bakka yaadarra kan nu jira barsiisaan. Mucaa kan kee kanarratti hojii jajjabeessi jeessi kana waan kana hunda madarasaan tun duruun qopheessitee silaa qulqullina barnootaa hannuudhaaf qophooytee kaatee garuu wanni hamilee nu buusu jiru qarshii 150 giseen fidittu jiranii maal qulqullina barnootaa dhiyeessinee amma kitaabni sun silaa maallaqaan piriinti ta'a waraqaan qarshiidhaa mire kitaaba mootummaa ijoolleef piriinti godhutti hin jirtanii amma takan godhu jirtanii mi mootummaan guddaan baajata qabuugaa kan kitaaba eegaa dadhabee uummanni piriinti godhu jiru madarasaan nama tokko hin qabne tan deeggattee galte tun kitaaba
sadarkaatti qopheessu ni dandeessiire garuu immoo qopheessitee waanuma qophaa'e sunu bakka irraa bitattu harkachuu nu barga silaa galata qarshii dhibba takka fagaattu jechuudha. Wantoota sunis kan silaa qophaa'ee jiru haala rakkoo ummanni nu agarsiisu jiru ofirraa irraa dhaabbannee wallee nutumaatu mirkaana barnoota qaba malee ummanni barnoota qabuuti gaa nutis kan akkam joofaadhaa jira ummata waan hin taane gaafattanii maallaqumaas guuraa kan jechuun jirruunfaadhaa jira jechuudha. Nuti immoo maallaqaa'u habaatiitu dirqiitti goonee takkaa nama tokko barataa tokko asii gadi hin baaf. Takkaa qaraatii nu dhorkan isin hin jaanii maallaqa dhabaaf. Hin jenne dhorkutti hin jirru jechuudha waan isaaniitti namni kun haa baratu yenneetii isin obsu jirra jechuudha. Garuu immoo silaa namni qarshii 150 manas goree fiduu ififachuun san maaliif akka deemu akka diini jiru silaa if beekee yoo fide immoo sadaqaadha sawaabaas ilmoon isaatis itti baratti jechuudha. Osoo nuti isiniin hin jenne silaa kan fiduu qabanii dila kana numutu jirani inni kaan dhimma illifoormiiti jechuudha. Illifoormiin ijoollee tujjaaraatiin jira, kan miskiinaatiin jira, kan garii huccuun carqeedha, kan garii immoo guyyatti irra jijjiirrata. Hamileen ijoollee tanaan itti qabdu waan jiruuf osuma nutuun ajajiin ijoolleen manni barnootaa guutuun bitate. Eega bitate immoo qarshii kuma bifaa bitachaa turan jechuudha. Nuti meeqa mana barnootaa maal godhuu qabna beeyisa baafnee caalbaasiin gatii xiqqaadhaan eenyutu hodha waan jettu beeyisa baafnee qarshii dhibba kumarraa qarshii 300 irraa hirrifnee qarshii 700 fi qarshii 650 gaddeebifnee jechuudha. Ummata kana bara karaa biraatiin akka mana barnootaatti isin yaannee qarshii 300 namni har'a warraa hirrise galata qaba jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Qarshii 300 irraa hirrifnee gatii xiqqaadhaan wal dorgomsifnee kanneen jechuudha caalbaasii goonee. Sunis maali bareedina mana barnootaa kana osoo mataskaana dura ijoolleen biraa mata ilfoormii uffattuu teenya waan buburree ta'uun nurraa ni bareeddire. Bar waan gariitis fi shochuudha jechuudha. Namni ogiseeniif ilfoormii qabaate manni kun mana barnootaati haasiti hedduu qaba. Amma duula nurra godhamu jiru jira jechuudha. Mana barnootaa kan biraa qollifnee baramata qaba. Gisee qollifne sun garuu immoo nuti dhuqee kun isaaniitii fi warri duruu maallaqa uummata keenyarraa nyaachuu ture qarshii 300 fi bakka biraa. Nuti qarshii 150 bar kan diinii fi ammayyaa waliin harkachuu jiran jechuudha. Laawwaa lama fakkattoota kana keessa waliin harkachuu jiran. Diinii fi amantaadha jechuudha. Hungaa mana barnootaa bakka biraa yoon isinii hime qarshii 200 barnoota ammayyaa qofaaf kafalamaa jechuudha. Mana darsaa kana keessatti wanni akkasii ni jirti. Kanaafuu wanni beekuu qabdan qarshii 150 hawaasni keenya hin danda'u jeeti sheekni keenya anaa sadaqaa kadhataaf malee mee sheeka sun rabbi umurii nu haa dheeressu jaa. Allahu akbar. Gatti qeesee waan sun wallaahi sillaa celloochuuf jechuudha. Hanga inni jiru waan inni jiruuf eegalamte malee silaa wanni tun illee eegalamtu jechuudha. Ammallee umrii jechaa rabbi haa dabaluuf. Fayyaallee rabbi haa kennuuf. Silaa teenyarraa muree rabbichi haa dabaluuf. Nuti faayidaa hin qabnu bara. Namni faayidaa hin qabnerraa muree silaachi dabalamuu taate wallaahi gaariidha jechuudha. Akkasiimi garuu du'aa uummatana rabbi haa qeebaluuf jechuudha. Akkasi kanaafuu kan bakka biraa nama tokkotti qarshii 1,000 fi 200 kan manuma amantaa tuusiin baranne kunoo bismillaa tan hin jenne tan boruchi deebitee ijoolleen si arrabsitu tan boru rifeensa jala murattu tan boru kofoo dura gassiisitu ammas barnootumaa hun jabeessinee jaalalaan faa kasaartee mana sii deebitu sanuu maali jechuudha. Kun bar yoo addunyaa dhabde akhiratti maali jannatatti harkatta. Ilmoon ta'e addunyaa irratti du'aayii sii godhuun jannata keessa sadarkaa akkanas ol ooftii jaan jechuudha. Kun waanuma sirriiti. Achi yoo dhayite immoo du'aayii sii godhuu yaadatu. Addunyaa sarkaan qabu yoo fadhe maraate yoo fadhe akka tokko taa'aa jechuudha. Kanaafuu waan bakka lamaa faayidaa addunyaa fi akhiraa tana qarshii xiqqashootaadhaan isin dadhabsiisuu dadhabuunis gaa namni diinitti mi'aawu qaba jechuudha. Kanaaf dhimmi marii keenya inni guddaan maaltootu nyaata gisumaan fidaa nyaatuma ganamaa fidaa'uu dadhabneer zaa 4-5 fidanii kafadu zaa 6 fide kafadu gabbaasee ijoollecha keessaa maal godha hara manaa galcha zaaboo deddeebi'u jechuudha. Rakkoon kun maalirraa kayyattu ani isinumaaf hin dhiisa tana kun warra gurguddaatiin na dura jira isaanirraa waa beekaafillee dubbanne qabxuma marii dhiyeessuu fi rakkoo mana kanaan akkuma qabu jechuudhaafiin uummata kana dura biyee dubbadde dhiifama akkanaa godhanillee barbaada gamanumaanuu kabajaadhaaniin karaa isaaniitti isin dabarsan karaa marii hawaasaatti dabarraa jechuudha. Alhamdulillah ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الرا هدونا مجمع شفتني. guyaan irraa inumaatu guyyaa mariin fakkaatu guyyaa eebbaa fakkaata garuu mari'acha kana walitti dhufuun kun hedduu nama gammachiisaa jechuudha. Har'a duba qaama lama gurguddaa jira, barsiisotaa fi abbootii ilmaaniitii jira jechuudha. Barnoonni duba namni irra gadhaabamuu isaan lamaan kana barsiisotaa fi abbootii ilmaaniiti. Utubaan lamaan kana jechuudha. Yoo gama tokkoon laafate barnoonni kun hin dhaabbatu jechuudha. Arkaanni barnoota lamaan kana. Kanaaf duba abbaleen keenya barnoota oguniif jaan wanni beekuu qabnu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa addunyaa tanaaf tolee nabiyyi isaa caalaa anbiyaa erge jechuudha. Dukkana adda addaa keessaa uummata baase. Wallaala keessaa gara beekumsaa, jallina keessaa gara qaceelloo baase jechuudha. Akkasii Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dura wanni rabbuuse quraanarraa ayata quraanaa kan iqraaju qara'ii ayata juu rabbuuse jechuudha. Kanaafuu duba diin keenya wanni irra gadhaabbatu barnoota jechuudha. Wanni irra gadhaabbatu barnoota. Kanaaf duba ani wanni gabaabsee jiru yoonii fi haawwan keenya abbootiin teenya yoo jabaatan yoo obsan wanni kun amma jaarame amma bu'uureeffame jennee yoo bishaan itti ganna godhamnee suutaan itti ganneenee guddifne mucaa bareedaa dooktara ibsaa kana mucaan kun laata gursuma keessa jira jechuun ni mala dalagaa isaa guniif ilaallu cinaa dhaabbannee yoo kan mari'annee wajji deemnoonii fi taane wanni kun galmanii gahaa jeetii yaada. Kanaafuu duba inshaallah barnoota gujaan waan guddaadha. Gama tokkoon abbootii ilmaanii ta'enne gama tokkoon barsiisoo ta'enne utubaa lamaan kanarra gad dhaabbata. Haramiin gad dhiibbachuu jira ogguuniif ilaallu duba akka biyya kanaatti barnoonni karaan ittiin gad deemu baandiraan barnootaa bakka ittiin gad buutu gara dhaabbaati jechuudha. Amma ani barsiisaa quraanaatiin ture biyya keessa barsiisaa quraanaatiin ture jechuudha. Bara dheeraa dura akkanumatti uummataa qabnee qaraasifne. Garuu waa fidaa ogguuniif jettee namni hoddommaatee hattaa faanuusa tokkotti hidhaadhaa gu'ettuun uummanni sin ayyamu jechuudha. Firraataa ijaaniin. Ammas wanni argamaa jiru duba maallaqa xiqqaa kana maallaqa bakka biraatuu baafnu amantii biraatiin jabeessuudhaafuu baafnu dhaaba biraatiin jabeessuuf baafnu kannaa gujaan nama sababa adda addaa himu nama ilmaan manatti hambisu nama ijoollee taariika kan beeynoonii fi taane haati ilmaanii takka ani yoo taariika beeytee takkaa'u akka sahaabaa akka warreen gaggaarii ilma kiyya kana akkasiin godhadhaa yoo kan yaaddu taate yoo aqila taate ilmoo siirra carraayitee irratti rakkattee guddifattee jechuudha. Akka reefuun uumamu akka haadha imaamu Ahmad jechuudha. Akka jaan ulamaan oguu dubbatan intala gowwaa fi intala gowwaa siin fuudhin jaan maaliif ilmaan sii guddisuun beektu. Ammas nama gowwaa hojjetaan godhatin jaan yoo dandeesse baatitti akkanuma bilaa shiddamoo sakanniif malee gowwaas hojjetaan godhatinii jaan jechuudha. Intala gowwaa siin fuudhinii jaan. Intalti gowwaan ilmaan guddisuun beektu jechuudha. Waa lama wallaalti. Takka ri'aayaa wallaalti jechuudha. Ri'aayaa gujaan akka afaan arabaatti ijoollee irraa dhidhiquu, uwwisuu, bareechuu, kunuunsuu kun ri'aayaa jedhama. Tarbiyaa gujaan immoo akka afaan arabaatti diinirra guddisuu jechuudha. Arkaan islaamaa barsiisuu, arkaan imaanaa barsiisuu, akkasumatti tokkummaa rabbii, taariika ergamaa rabbii, taariika sahaabaa barsiisuu jechuudha. Kun maal jedhama? Tarbiyaa jedhama jechuudha. Kanaaf duba gariin nama ammaas ijoollee wanni sa'u nyaachisuu, obaasuu kana qofasa. Akkuma ijoollee nyaachisuu fi obaasuun nurraa barbaachisutti qaama isaanii guddisuun akkuma barbaachisaatti imaana isaaniitii fi akhlaaqa isaanii diin isaanii guddisuun barbaachisaadha ta'a jechuudha. Kanaaf duba nutti hin gooyinaa inshaallah guyyaan irraa guyyaa mariitii addaan baanu hammitti waan jabduu takka murteessinu jechuudha. Baandiraa kana gallallaafitan tana ammoo ol kaafnutti asirraan deemnu maal jee rasuulli alamaa sallallahu alaihi wasallam kullu mawluudin yuuladu ala alfitra ilmoon dhalatu hundi islaaminaa irra dhalatii jechuudha. Takka abbaa yahudaa godha, takka nasaaraa godha, takka majuusaa godha, takka mushrika godha jee rasuulli alamaa sallallahu alaihi wasallam. Nuti akkam godhu jirraa ilaallu. Gaafa duba ilmoo ta'e bakka biraa geessitu yahudaa goote takka nasaaraa goote.
gaafa ijoolleeti akkanuma dhiiftee akka re'ee tiistee hin qabne firaatti dhiiftu giiroodhaa wajjin tiiviidhaa wajjin riimootatti fanniteetuma firaa dhiiftu mana filimaatti dhiiftuu takkaa'oo naxalaa takkaa fi haayilaandii takka gadhiiftu ijoolleete meesite jechuudha. Kanaaf maal jedhe Rasuulli Alamaa sallallahu alaihi wasallam ilmoon dhalatu hundi fixiraarra dhalatti je fixira jechuun islaaminaa jechuudha beeka tawhiidarra dhalatti jechuudha abbaa takka yahudaa godha takka nasaaraa godha takka mujuusaa godha je haadhawwan imaaman duraanii sana laallu haadha imaamu Buhaariidha rahimahullah hogguunii fidhaltu hogguu mucaan guddatu mucaa kana aalima addunyaa godhuu barbaaddi dhaga'uu jirtanimi aalima addunyaa godhuu barbaadde isaa xiqqaa duba ija duraa dhabe jechuudha halkan kana guutuu dhaabbatteeti salaata shanan boodaayis du'aa gooti yaa rabbi mucaa kiyya kanaaf ija naa baasi jettee jechuudha. Halkan tokko du'a manaama agartee Nabiyullah Ibraahimin dhufee maal jeen inna Allah qad radda ala ibnika basarahu jeen jechuudha. Rabbiin ilma keetiif ija deebisee jira jeen waan dhabdan hunda rabbi isin haa kennu hamtuu hunda rabbi isin irraa qabu. Rabbiin ilma keetiif ija isaa deebisee jira jeen jechuudha. Ganama gulaaltu mucaan si ija qaba. Allahu akbar. Hogguusmarraa haatee duba mucaa kana gamas geessitee gamana geessitee bakka adda addaa geessitee jechuudha. Duba mucaan maal ta'e mucaan irra caalaa namaa ta'e jechuudha. Nama irra caalaa kitaabaa kan eege kitaaba rabbiiti Sahiihul Bukhaarii jechuudha. Maal jaan Sahiihul Bukhaarii law ansafuu lamaa khutta illaa bimaa iddaab. Sahiihul Bukhaariin edoo haqa dalaganii bishaan daabaatiin malee hin barreessanii jaan. Haadha Zayd ilmasaaf yoo hallaalu taane mucaan isaa xiqqaa isaa umrii 15 hin guutin umrii 11 mookana duula Uhudiin dhaqaa jedhuuf habalee dheertuu isarra dheertuu qabatee jechuudha. Ummata keessa dhokote ergamaan rabbi ilaalee deebise jechuudha. Mucaan booyaa habalee isaa lafarra shorree isaa deemee gale jechuudha. Ummaan isaa duuba maal jetteen abbaan qabu warra isaanii warra ansaaraa deerran saafaadhaan mucaan kiyya kun faxina waa barreessuus ni beeka waa dubbisuus ni beeka quraanaas kunoo suuraa 17 mookana hafazee jira ergamaa rabbiitti geessaa jetteen jechuudha. Yoo ergamaa rabbii qeebale ergamaa bira taa'u jetteen ergamaa rabbii bira. Ergamaa rabbii bira hogguu fidu duba ergamaa rabbii bira hogguu ni fiddu ni laale ergamaa rabbii. Mucaan waa barreessuu beeka ni laale dubbisuu beeka ni laale mucaan waa hunda danda'a jechuudha. Duba ergamaa rabbii akka isaa himanii oolte mucaan akka ja'anii sanii oolte ergamaa rabbii hedduu jaalatee duba mucaa kana maal godhee akka lugaa ummata faranjii kana baratu godhe jechuudha. Mucaan guyyaa 15 keessa barate eegas booda waraqaa isaanirraa itti dhuftu mucaa kana dubbisa waraqaa ergamaa rabbii gama isaanii barreessuu barbaadu mucaa kana barreessaa jechuudha. Allahu akbar hin jettanii qul wallahu akbar Allahu akbar maal kana qofa mucaan hoggu takkatti nama wahyii barreessu ta'e jechuudha. Nama wahyii barreessu ta'e ergamaan rabbiinumaa wahyii samiirraa dhuftutti amanee jechuudha. Kanaaf duba akkasii inshaallah hayyee kanaaf ilmaan keenya barsiifachuu nurraa barbaachisa. Ani wanniin hawwan keenyaa fi abbootii teenya irraa beeku irra hedduurraa wanniin beeku jechuudha. Rakkoo gama barsiisootaa irraa dhuftu rakkoo gara barnootaa irraa dhuftu obsuu dhabuu kana jira beeka kana takka ji kan lamaffaa gaafii barsiisota irraa dhuftu wooma mataa keenyaatu gaafii biraa odoon ta'in wooma firra barlamne sheeni keenya namaaf tola namaaf rahmata umrii isaa rabbi adeereessu ummanni keenya kun hin danda'u jee kan odoo beekuu bakka biraatti waan guddoo baasuu isaanii odoo beekuuti gad diqqeessee qarshii 150 godhe jechuudha. Allahu akbar qarshii 150 bar guyyaatti mucaan keessumarraa fudhata bar yoon ifa kanniteen malee achin deemu naxalaan bitataa maarreen bitataa waan ajaa'ibaati jechuudha. Qarshii 150 godhe duba qarshii 150 fidaa jechuudhaaf galma mootummaatiin kan maarrattiin kan sababa adda addaa qabachuu jechuudha. Kanaaf rabbii guddaa haa sodaannu mana barnootaa kana cinaa haa dhaabbannu haa utubnuun isin jechuu barbaada. Rabbi haa isin utubuun isin jaa sheekota ejjabaa qaqqaalii namoota jira asumatti ittumaan suudhaan inshaallah sheekh keenya sheekh Ziyaadii nu yaama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
maashaallah hawaasa keenya wanni inni nu dabarsu haasaa warraan tanaa kaan tuqaan daranii wal duraa fi faanaan habarsaa jiranii yaa hawaasa keenya qalbiidhaan bobbaatee armanaan taa'ini waan dubbachaa jiran hordofi qalbiini hawaarraa baraniif dubbachaa jiranii gara Sheekh Ziyaad Jabaliin isa jabarsa isa wajjiniin turtii gaarii falyatafaddal mashkuuran wa maajuura.